Ma kan dandeessu yaa Waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo nuyi namoota badee ture, namoota sirraa fagaatee ture, namoota maaree cubbuu keessatti qabame kan achi barbaadee nu argate, kan jireenya nuuf kenne, kan nu dhaabe. Har'a yaa Waaqayyo mana kee keessa jiraannee si keessa dhaabbannee maqaa keessa qulqullaa'aa dhaachuu, waammachuu kan nu dandeessise siidha. Kanaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo akka irra daddarbaa keenyaatti akka cubbuu keenyaatti utuu ta'e fuula keetti dhiyaachuu hin dandeenyu, maqaa keessa guddaa kana isa qulqulluu kana waammachuu hin dandeenyu. Garuu yaa Waaqayyo ati akkasumaan waan nu jaallatteef karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nutti araaramtee cubbuu keenya nuuf dhiiftee nu barbaaddee mana kee keessa nu dhaabdee warra jiraatan nu gootee guyyaa har'aa maqaa kee waammachuu gara keetti dhiyaachuu nuuf kennite. Kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo fuula kee jirra. Egaa sirraa barachuu barbaannaa, sirraa dhaga'uu barbaannaa. Sagalee keetu jireenya nuuf ta'a. Hafuura keetu dhufee hafuura keenya dammaqsa. Hafuura qulqulluutu dhufee hafuura keenyaaf jireenya kenna. Yoo si wajjiniin jiraanne duwwaa, yoo ati nu wajjiniin taate duwwaa jireenya nuuf ta'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu wajjiniin ta'e nu barsiisi. Qalbii keenya ol kaasi gara keetti, yaada keenya gara keetti kaasi, hafuura keenya gara hafuura keetiitti kaasi. Isa tolaaf isa jaallatamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hirmaannaa guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo kan wajjin hirmaannu mata duree argamuu Waaqayyoo jedhu irratti walii wajjiniin hirmaanna. Jireenyi namaa rakkoo baay'ee, gidiraa baay'ee, gaaffii baay'een kan guuteedha. Dhala namaa ta'ee jireenya isaa keessatti kan rakkoo hin qabne, kan gaaffii hin qabne, kan gidiraa hin qabne, kan dubbiin hundumtuu sololi'ee fi akkuma ittiin jiraatu namni hin jiru. Gaaffii baay'ee qaba namni, rakkoo baay'ee qaba, gidiraa baay'ee qaba, dhoksaa baay'ee qaba. Manni keenya dhoksaa baay'ee baata. Wanta gaaffii qabuuf namni wanta jireenyi isaa rakkoof gidiraa guutee fi namni deebii barbaada. Deebii barbaada. Sagalee Waaqayyoo kan nutti himu, sagalee Waaqayyoo irraa kan agarru deebiin gaaffii keenya, deebiin rakkoo keenya, deebiin gidiraa keenya, deebiin hir'ina keenya, deebiin lafa nu itti gargaarsa barbaannu hundumtuu argamuu Waaqayyoo keessa jira. Necessarily rakkoo keenya sanatu hiikamuu miti dubbiin guddaan. Waaqayyo nu wajjiniin ta'uusaa, Waaqayyo nuuf argamuusaa, Waaqayyo nu wajjiniin jiraachuusaatu deebii akka ta'e sagalee Waaqayyoo keessaa nagarra. Kanarraan kan ka'e namoonni Waaqayyoo baay'een macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyoon barbaaddadhaa isa jedhu sana dubbatu. Fakkeenyaaf macaafa seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 amma 10tti yoo dubbifanne sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoon galateeffadhaa, maqaasaas waammadhaa, gochaasaas saba hundumaa keessatti beeksisaa, isa faarfadhaa, sagalee mi'a faarfannaatiin isa jajadhaa, waa'ee hojii isaa isa dinqisiisaa hundumaas himaa, maqaasaa isa qulqulluudhaan of jajaa. Garaan warra Waaqayyoon barbaaddanii hagammadu. Garaan warra Waaqayyoon barbaadanii hagammadu. Waaqayyo
waaqayyoon aangoosaas qoradhaa. Yeroo hundumaas fuula isaa barbaaddadhaa jedha. Garaan warra waaqayyoon barbaadanii hagammadu. Yeroo hundumaa fuula isaa barbaaddadhaa jedha. Kanaafi namni waaqayyoon barbaaddachuun qaba. Maaliif waaqayyoon barbaaddata? Argamuu waaqayyoo keessatti, waaqayyoon wajjin ta'uusaa keessatti deebiitu jira. Gaaffii keenyaaf deebiitu jira. Dhukkuba keenyaa fi wal'aansatu jira. Caba keenyaaf wal'aansatu jira. Dhukkuba keenyaa fi qorichatu jira argamuu waaqayyoo keessa. Iddoo biraatti faarfannaa 27 lakkoofsa 8 irratti inni faarfataan akkas jedha. Ati jedha waaqayyoon, ati fuula koo barbaaddadhu akka jette yaanni garaa koo anatti hin himaa. Ammas ani fuula kee nan barbaaddadha yaa waaqayyoo jedha. Waaqayyootti hima. Ati fuula koo barbaaddadhu akkati jette yaanni garaa kooti anatti hima. Ammas an fuula kee nan barbaaddadha yaa waaqayyoo jedha. Iddoo biraatti immoo faarfannaa 16 lakkoofsa 11 irratti hin dhadanne ati karaa jireenyaatti nama geessu na barsiiftaa jedha. Waaqayyootti dubbata ammas. Guutummaan gammachuu fuula kee dura. Wanti namatti tolus immoo bara hundumaattu mirga kee jira jedha. Sababni namni waaqayyoon barbaaddatu fuula waaqayyoo dura guutummaa gammachuu. Meetti yaadaa? Guutummaa gammachuu. Namni guutummaa gammachuu argachuun dubbii salphaa miti. Yeroo baay'ee kan nuyi arginu, kan nuyi hubannu yoo jiraate gammachuu murtaawaadha. Namni an jecha tokkotti dhimma nan ba'a yeroo tokko tokko. Akka boobee xaaxeessaniiti. Boobee yeroo xaaxeessani biyya kanatti popcorn isa jedhan. Innaa laaltanii utuu gubatu, utuu abiddi jalaatti bowwuutu immoo kolfa. Jireenyi namaa akkasumatti fakkaata naan. Utuu gar tokko gubatuuti, gar tokko immoo gammada. Utuu gar tokko toluu, gar tokko immoo hir'ata. Inni kun garuu fuula waaqayyoo dura garuu guutummaa gammachuutu jira jedha. Hir'ina kan hin qabne. Guutummaa gammachuutu fuula waaqayyoo dura jira. Wanti namatti tolus immoo bara baraan, bara hundumaattu mirga kee jira jedha. Mirga waaqayyoo egaa waan namatti tolutu jira. Guutummaa gammachuutu jira. Deebii rakkootu jira. Deebii gaaffiitu jira. Fayyinatu jira. Boqotuutu jira. Of gatuutu jira. Kanaafiti sagaleen waaqayyoon barbaaddadhaa jedha. Argamuun waaqayyoo. Waaqayyo argamuunsaa, waaqayyo nuuf argamuunsaa deebiidha. Itti dabala tokko utuu hin barbaadin deebii gaadha argamuun waaqayyoo. Iyyoobiin hin yaadattonnaa ta'ee sagaleen waaqayyoo waa'ee Iyyoob yeroo dubbatu boqonnaa tokko irratti hidhattanii macaafa Iyyoob boqonnaa tokko innaa laaltanii waaqayyotu Iyyoobiif dhugaa ba'a. Maal jedha waaqayyo Iyyoobiin? Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keesseree biyya lafaa
biyya lafaarraa namni akka isaatii hin jiru. Inni hirrina kan hin qabne nama qajeelaa, nama ana Waaqayyoon sodaatu. Waan hundumaattis irras waan hamaarraas goruudha jedha. Waaqayyotu waa'ee Iyyoobii dhugaa ba'a. Dhugaa ba'umsi Waaqayyoo maal jedha? Iyyoobiin agarteeree biyya lafaarraa namni akka isaatii hin jiru, nama qajeelaa, nama hirrina hin qabne, nama qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatudha jedha. Namichi kuni, namni akkasii kuni rakkinatu irra ga'e, qooromsaatu irra ga'e. Yeroo kanatti hiriyoonni isaa afur dhufanii akka isaanii isa haasofsiisuu jalqabanii hin agarra. Boqonnaa 3 kaasne. Hiriyoonni isaa kun garuu rakkina Iyyoob, dhibee Iyyoob hubachuurraa warra Iyyoobitti muranii turani. Iyyoob garuu maal taatan na dhiisaa, ani falmiin koo, dhimmi koo, dubbiin koo isinii wajjin miti ittiin jedha. Isa kana eessatti agarra? Iyyoob boqonnaa 13 lakkoofsa 3 ennaa laaltanii, ani garuu isa hundumaa danda'u wajjin nan dubbadha. Dubbiin koos Waaqayyootti nan falmadha jedha. Ani isa hundumaa danda'u wajjin nan dubbadha. Dubbii koos Waaqayyootti nan falmadha jedha. Isaanii isa dadhabsiisu. Ati cubbamaa taanaan Waaqayyo kana sitti fadee ittiin jedhu. Yaada amma nuyi biyya lafaatti namni yeroo hundumaa qabuudha. Yoo nam tokko guutee fi yoo mana ijaarrate, yoo makiinaa bitate, yoo guute Waaqayyotu isa eebbise. Yoo makiinaa bitachuu dadhabe, yoo manni guutuu fi baate garuu hin abaarame jennee fudhanna nuyi. Kuni dubbii sirrii miti. Sagalee Waaqayyoo kana nun barsiisu. Sagalee Waaqayyoo biyya lafaa kanatti eebbifamuun yookiin waa namaa guutuun nama yaada Waaqayyoo guute jedhee ragaan kennu miti. Waaqayyoo jedha miti, sagalee Waaqayyoo garaa namaa laalaa jedha. Namni garuu bakkee laalaa jedha. Bifa laala, namni miidhagina laala. Saamu'eel yeroo dhaqiitii ilma Isseey keessaa tokko naa dibi jedhee Waaqayyo isa erge, dhaqeetu warra miidhagoo laale, warra dhedheeroo laale, warra jajjaboo laale. Lakki ani garuu tuffadheera jedhe Waaqayyo. Inni kun dubbii biraadha. Itti deebina. Iyyoob maal ittiin jedhaa? Na dhiisaa jaranaa, ani falmiin koo, ani dubbiin koo Waaqayyoo wajjiniin jedha. Kana hundumaa falmanii dhufaniitu boqonnaa 38 irratti Waaqayyo dhufee Iyyoobitti dubbata. Waaqayyo Iyyoobitti yeroo dubbatu maal jedhaa? Gaaffii Iyyoob gaafate sana hundumaaf tokkoosaaf illee Waaqayyo deebii hin laanne. Innati jettu sirriidhaa, kanatu badee sanatu ta'e hin jenne Waaqayyo. Garuu maal jedhe Waaqayyo yeroo Iyyoobitti dhufe? Boqonnaa 38 lakkoofsa 1-3 isa jiru maqaa Gooftaan nan dubbisa. Yommus Waaqayyo bubbee sana keessaa Iyyoobitti dubbate, inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeeki koo akka hin mul'anne godhu kun eenyu? Ati ka'i, mudhii kee hidhadhu, qophaa'i, ansin gaafadha, ati immoo anaaf deebisi jedhe. Kana booddee boqonnaa 38, boqonnaa 39 innaa laaltanii guutummaa isaa Waaqayyootu eessa turte ati? Aangoo koo wajjiniin aangoon kee, hubannaa koo wajjiniin hubannaa kee, humna koo wajjiniin humni kee hin gitaa jedhee isa gaafata. Yeroo sun ta'u Iyyoob inni Waaqayyoo tan falmadhaa, Waaqayyoo nan isa dubbiin koo isaa wajjiniin, dhimmi koo isaa wajjiniin, falmiin koo isaa wajjiniin
isa wajjin nan dubbadha ni jedhu suni maal jedha isinitti fakkaata? Iyyoob boqonnaa 40 lakkoofsa 3-5 naa dubbifne akkas jedha Iyyoob. Yommus Iyyoob deebisee Waaqayyooni kunoo ani salphadheera. Afaan koo nan qabadha malee maalan siif deebisaree? Ani akkan deebii hin kennineef takka dubbadheera. Si'achis lammaffaa itti hin dabalu jedhe. Iyyoob inni Waaqayyootti falmachuu barbaadee Waaqayyoon eessattan argee wajjiniin falmadha dhugaan koo naaf ba'a inni jechaa ture suni amma yeroo Waaqayyoo argamu guddina Waaqayyoo irraan kan ka'e, argamuu Waaqayyoo irraan kan ga'e, aangoo Waaqayyoo irraan kan ka'e maal jedhee deebisa? Ani kunoo salphadheera. Maal jedheen sitti deebisaree? Kanaaf jedhamti si'achi lammaffaa hin dubbadhu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Madaan Iyyoob yeroo sanatti hin qorre. Dhibdeen Iyyoob bara dheeraatti rakkate inni qiraaciidhaan dhanna isaa soofaa ba'ee hin hafne. Ijoolleewwan isaa dhumaniiru. Qabeenyi isaa dhumeera. Hiriyyoonni isaa firoonni isaa isa gatanii deemaniiru. Hati manaa dhiistee deemteetti. Hiriyyoonni warri isaa wajjiniin jiran itti murteessaa jiru. Garuu utuu haalli biraan hin jijjiiramin, utuu qabeenyi hin deebi'in, utuu ijoolleen jalaa dhumtee jirtu, utuu firri baqatee jiru, utuu qabeenya hin qabaatin, garuu Waaqayyoo waan argameef, argamuu Waaqayyoo irraan kan ka'e Iyyoob falmii isaa itti dhiisee lafa kaa'e. Boqonnaa 42 Iyyoobumarraati lakkoofsa 1-6 isa jiru ennaa dubbifanne akkana jedha. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyooni ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Ati inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeeki koo akka hin mul'anne godhu kun eenyu jetteetta. Ani waan hin hubatin dubbadheera. Dubbichis anaaf baay'ee dinqisiisaa waan ta'eefis ani isa hin beekne. Ammas dhaggeeffadhu jedha Waaqayyoon. Annan dubbadhaa. Ansin gaafadhaa. Atis naaf deebisi jetteetta. Waaqayyo sanni jedhee dubbata. Ani waa'ee kee dur gurraan dhaga'eera. Amma garuu ati anatti mul'atteetta. Kanaafis an of tuffadhee awwaaraa fi daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan geeddaradhaa jedhe. Yeroo Waaqayyo argamu, yeroo Waaqayyo nu bira dhufu, argamuun Waaqayyo rakkina keenya akka nuyi tuffannu nu godha. Argamuun Waaqayyo gaaffii keenya akka nuyi tuffannu nu godha. Argamuun Waaqayyo gidiraa keenya akka nuyi tuffannu nu godha. Argamuun Waaqayyo dhimmi keenyi kuni Waaqayyo biratti yeroo ilaalamu waan dhimma hin baasne, waan salphaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Kanaaf yaa obboloota koo rakkoo yoo fedhennaa qabaattan argamu Waaqayyoo tu deebiidha. Argamu Waaqayyoo kana garuu akka salphaatti hin argamu beektu. Argamuun Waaqayyoo inni nu amma keessa jiraannee salphaa nutti fakkaatu kun
yeroo hundumaa waaqayyo nuuf accessible ta'e nuuf argame kun dubbii cimaa ta'uu isaa baruun nurra jira. Namni barbaaddatee fi waaqayyoon argachuu hin danda'u. Namni hawweef, namni yaaleef, namni barbaadeef waaqayyoon argachuu hin danda'u. Waaqayyoon argachuun kan danda'amu yoo waaqayyo argamuu barbaade duwwaadha. Irran deebi'a. Waaqayyoon argachuun kan danda'amu yoo waaqayyo argamuu barbaadeedha. Yeroo waaqayyo argamuu barbaadu sanatti nuyi waaqayyoon arganna malee akkattiin ta'uu hin danda'u. Sagalee waaqayyo keessaa iddoo baay'ee jira waan kana na agartan. Ani garuu waan lama duwwaan maqaa dha'uu barbaada. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 6 innaa laallee waa'ee kanaa dubbata. Yeroo inni jedha waa'ee waaqayyoo, inni kun waaqayyoodha. Yeroo waaqayyo argamuu danda'utti waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaa jedha. Waaqayyo yoo argamuu barbaade, yoo waaqayyo nutti gadi jedhe, yoo waaqayyo gara keenyatti gad of fide, yoo inni siif hin argama jedhe, hambisa siif hin argamannaa jedhe. Ilma koo, intala koo durbaa, ilma koo dhiiraa siif hin argama. Yoo waaqayyo jedhe, waaqayyoon argachuu dandeenya. Gad of deebisuudhaan fuula waaqayyootti. Kanaafiti dubbiin waaqayyoo argachuu kuni dubbii ayyaanaati. Dubbii araaraati. Dubbii tolaati. Dubbii jaalalaati. Ayyaana grace isa jedhan. Maal jechuudha kun? Mindaa miti. Namni dhamee waan argatu miti. Toluma kan kenname, toluma kan ta'u, toluma kan godhame. Tola waaqayyoo, waa'ee tola waaqayyoo, waa'ee araara waaqayyoo, waa'ee jaalala waaqayyoo, waa'ee argamuu waaqayyoo dubbii kana laallatudha. Dubbii koo kanan ittiin xumuruu Ermiyaas 29 lakkoofsa 11 amma 14tti isa jiru. Hundumti keenya beekna lakkoofsa keessumaa Ermiyaas 29 11 amantoota biratti baay'ee beekamaadha. Background isaan dubbanne iddoo kanatti maanu agarru maalidha? Sabni Israa'el magaalli isaanii Yerusaalem jigdee, mootummaan isaanii jigee, manni qulqullummaa jalaa diigamee booji'amani. Boojuutti fudhatamaniitu Baabilooniin jiru. Waggaa 70 turan biyya sana. Yeroo isaan achi jiranitti raajichi Ermiyaas garuu biyyatti hafee ture. Warra biyyatti hafan keessaatii Ermiyaas kun xalayaa barreessaaf. Waaqayyotu ergaatti mennaan ergaa waaqayyootti hime sana xalayaa barreesseefitu warra biyya Baabiloonitti biyya boojuu keessa jiran warra ari'ataman sana warra tamsa'anii jiraniif barreessa. Waaqayyo addanatti akkasittiin jedha karaa isaa yeroo dubbatu. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Waaqayyo dubbata kana. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Yommuu isin gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii ana hin kadhattu. Anis isiniif nan dhaga'a. Isin ana hin barbaaddattu. Garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan ana hin argattu. Lakkoofsa 12 irratti ani isiniif nan dhaga'a. Lakkoofsa 13 irratti garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddattan ana hin argattu. Lakkoofsa 14 irra ni jiru garuu naaf dinqiidha. Anis immoo jedha. Anis immoo akka isin ana argattan
nan godhaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Agartanii yoo barbaanne iyyuu karaa gama keenya yoo hawwine iyyuu yoo duukaa buune iyyuu yoo Waaqayyoo achi argamuudhaa baate yoo Waaqayyoo argamuudhaaf fedhuudhaa baate Waaqayyoon argachuu hin dandeenyu bara. Amma Waaqayyo kuni addunyaatti warra kanaan maal jedha? Anis immoo akkasin ana argattan nan godha. Ani Waaqayyo bojuu keessan nan deebisa. Saba hundumaaf iddoo itti isin tamsaase ture hundumaa keessaa walitti isin qabee gara biyya keessaa isin baasee sanatti isin boojisiisetti isin nan deebisaa jedha. Yaada ani isiniif yaaduu ana duwwaatu beeka. Yaada nuuf yaaduu Waaqayyo duwwaatu beeka. Yaada isaa kana immoo nuuf raawwate. Iddoo kanatti Ermiyaas 29 irratti nu agarru yaada yeroo keessatti murtaa'e. Yaada gabaabaa tokkodha kan agarru. Yaada saba warra boojuutti fudhatame biyya boojuu sanaa deebi'anii galuuti. Yaada kana keessa immoo kan keenya immoo maal agarra? Waaqayyo utuu biyyi lafaa uumamin fuuldura karaa Yesuus Kiristoos nu isa keessa akka taanu nu akeeke jedha. Macaafni kakuun haaraa keessatti. Waaqayyotu yaada sana nuuf akeeke nuuf argamuu barbaade ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin bakka keenya dabarsee kenne karaa isaa ofitti nu araarse bara keessatti immoo isa keessa nu dhokse. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo tu nuuf argame. Waaqayyo tu nuuf argame. Waaqayyo nuuf argamuun immoo gaaffii keenyaaf, rakkoo keenyaaf, gidiraa keenyaaf, dhukkuba keenyaaf, caba keenyaaf deebiidha, hiikaadha, fayyina. Kanaaf maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Nuti hundi keenya akka nam tokkeetti, akka maatiitti, akka sabaatti gaaffii baay'ee qabna, rakkoo baay'ee qabna. Gaaffii nuyi araara Waaqayyoo irratti barbaannu hedduutu jira. Obboloota koo gaaffii keenya hundumaa kanaaf, rakkoo keenya kana hundumaaf deebiinsaa Waaqayyo bira jira. Argamuu Waaqayyoo keessa jira. Kanaaf utuu inni argamuutti jiru, utuu araarri jiru, utuu hafuurri qulqulluun biyya lafaa kana keessatti waldaa kiristaanaa keessatti hojjetu gara Waaqayyoo kana haa ilaallu, haa barbaaddannu. Isa nuuf argamuu fi of qopheessee nu eegu sana sagannuuf jedhe sana nummoo barbaaddannu isa keessaa deebii qabna. Waa'ee saba keenyaa, waa'ee saba Oromootu hin dubbatin dhiisuun barbaadu. Gaaffii dheeraa, gaaffii bara dheeraa qabna. Gaaffii akkuma warra Baabiloonitti tamsa'ee kana biyya lafaarra nu tamsaase qabna. Biyya keenyatti, biyya keenya keessa jiraannee, biyya keenya keessatti horannee fira keenya wajjin utuu jiraanne, utuu achitti horanne, utuu biyya keenya guddifne, utuu ijoolleewwan keenya barsiifanne barbaanna. Garuu waanjootu nurratti diriiree jira. Waanjoo garaa namaa cabsu, waanjoo nama gaddisiisu. Fuula Waaqayyootti yeroo hundumaa boonya, mee nu ilaali, mee takkaa nu milladhu, mee deebii nuuf ta'e jenne. Kanaaf waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa, waa'ee isa bitaaf mirga isaa wallaalee dhukkuba isaaf qoricha dhabee
mootummaan irratti darbee dhufu hundumtuu yeroo hundumaa irratti diriirfatee nyaatee qorqee mana hidhaatti guuree ajjeesee waan garaa isaatii godhu waa'ee saba keenyaa deebiinsa Waaqayyo bira jira. Yaa Waaqayyo, argamuu kee keessa deebiin nuuf jira. Saba keenyaaf argamuu kee keessa jira deebiinsa. Haadha ilmoo ishee ajjeesanii irra taa'e jedhan. Haadha ilmoo guddifattee naaf ga'ee naaf darba jettu kan jalaa ajjeesan mana hidhaatti kan guuran, kan naaffisan, kan kolaasan. Yaa Waaqayyo, gaaffiin keenya hedduudha. Fuula keetti akka inni mul'atutti fuula keetti dhiyeessina. Aduutti baafnee si duratti dhiifna. Hubannaa nuuf kenni. Waliigaltee nuuf kenni. Waliin hojjechuu nuuf kenni. Ati immoo nuuf argami. Argamuu kee keessa deebiin waan jiruuf. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ammaa kaasee bara baraatti. Ameen.